balbala shoo jedhamu jechuudha. Balloo maali miti kun balbalaadha. Balbala shoo immoo balloo shoo. Meen balbala waan fakkaatu kome. Laa hin fakkaasi. Yoo isi ilaalanii amma na waan ilaalan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtan nagaasanii fayyaadha. Akkasumatti garaan tana wanni qabadhee dhufee qophii ajaa'iba takka waan hedduu nama hofalchiisaa mitiiroota man keessaa dhugaadha akkuma beekamu mitiiroonni Yemen mashaakila guddataa minaamni mashaqqaa addaa qofan jechuudha. Ammallee gara galanii waa arrabsuu jalqaban billaa alayhi. Akkatti arraba kanaan hayo yaa boy yaa hawla kanaan deemu. Qobli isaanii tokko immoo arraba daaboo walla arrabsaadhaani meegamu maanuu warqii shawu itti adeemu warqii uumaa jireenya warqii ammoo carqiidha. Namni guddaan kabjaa qaba. Dhalaan keenya gisee miidiyaa gubbaratti dhubbaatee nama arrabsatu namni guddaan kuni dhaloonni hanyoo maal irraa barataa yaada yoo qabdu bayan keenya shamarran keenya jechuudha. Kan nama arrabsan kan nama miidiyaa gubbaatti olbanii jechuudha. Dhalaan takka kabajaa miti. Dhalaan akka nutis dhiirtis dhalaa arrabsuudhaaf dhalaan obboleettii keenya haadha keenya akkuma beektan kabajamti. Kabajaan qabne hore. Shamarran Oromoodhaa hunda maqaa balleessitu hore. Mee arrabsan gaafas. Mee warqii shoo. Balloo. Balbala shoo jedhamu jechuudha. Balloo maali miti kun balbalaadha. Balbala shoo jedhamutu miidiyaa irratti ol bahee na arrabsaa jechuudha. Umriin guddinaa yaa uf wallaala yaa qafo yaa gootaraa faayidaa qabu namni midhaan callaa itti naqataati gootaraa hansaraa itti namni naqatu sanila. Billaa alayhi. Habiibi. Tamam. Dubartiin mi'a akkamitti ol baate kan nama argisiise. Balbalaa shoo. Meetti wayittiin bitte yaa. Billaa alayhi. Jara keenya ilmaan Oromoodhaa. Qaalitti kan duraa gabbuusaa jirra. Gabbuusaa. Maali gosi dubartiin kun wallaa katteen gittimii toodhaa. Taraa kijibuma qofaa fi ashandama qofa guurtee gamana bakka hunda keessaa akka tiisisaa lib jettee keessa buutee keessaa mul'attu hoo har'a siifin dhufe har'a waa'ee keetiin sirraa haasa'u dhufe laa. Yaa fokkataa waan arraba qabutu nama arrabsaa bibi. Na beektaan. Faddaa kijibaa gaafa Abubakarii wajjin akkasi dhaabattee luka jala na jiidee jettee akkasitti halkanii guyyaa jimaa qamaatee afaan guuttattee sare bitamaa jimaan bitamu atillee amma nama arrabsitaa nama waa'ee taatis. Akkas ta'ee akkasii mushan tamaa miti umriin kiyya 100 yoo ta'e maa dakalak maaltu si dakale alhamdulillahi rabbil alamin. Isinitti arraba malee natti arrabaa miti rabbiin. Jara keenya qaalattiin hawlaan namitti umrii maali ture jechuudha. Isin nama guddaadha akkuma beekamu. Ol baatee waa jaaraa fi maareetii ijaarsa fi naafidha. Keessa jirtu mijin. Dulloomta firaas fixatte. Maala takkan abbatu ol baatee keessatti mashaqqaan gootu. Way. Balloo shoo maal ta'eeti balbala shootti yaa. Holla kanaan balloo shooti. Balbala shoo immoo balloo shooyi. Balloo maal jechuuti balbalaa maal nyaata meen balbalaa waan fakkaatu kome. Laa hin fakkaasi. Yoo isi ilaalanii amma na waan ilaalan meeqa daawwatummaan keenya waa du'a. Ati ni balbala. Bakkaadhu isheen bakkaatti sinjite ni bakkaatti balbala. Abboyyan keenya wallaa fideewwan qablaan namitti neeqisi gaddeebanii akkanatti wal arrabsan meeshan maanuu balbala shoo sinjette inni qablaan nafitti qallattii
يبلغ ترى قالتي كذي سهلة لما جني إيش ينديني مرات رجول ها وي هي نينك أبا في أنا- ربي شكل أنا ما بوجهته والله. نمني هنا في دالان تبزي نافته وان الدنيا تنرنجري وانا تنكم نملي تسيتا تكبدو سران كيف هو أنا كم سران يجي إيشي أتبال جتش سرين تو تجتشي نما قدو على سرين تو ممنوع أنا ما كنت أقول لك أبو بكر لا جبدو لا تنالين أبو بكر لا قول لي خاوري قول لي دا كأشمي إذا كأشي أنا أبو بيتي بيجين إيجا إذا جيبيا كأشي أنا أبو بيتي أما سنة ديبي مجور أبو بكر تبغى بيجي رابو جسم ساعات يجون تبغى رابو جسم جالس ساعات ما بيتا يا ربنا الآن تيجي أقول لك أنا هوني ما لي وتري أما الناس ونشيء كتير بعدين أرتي لطفي بقى أبري شيء تقدر نقولته ها أما شيء أبري شيء إسمه قلتو أبري شيء على جاتا ما رسول جرا ما لي أما شيء أنجول تبي لما جبت شاب بس بدأ بدأ أنا شيء بدأ أقول وين namni guddaa hedduudha yuutuubaroota yookaan keessa jechuudha kan yuutuubataan kabajaan waan namni irraa barumsa fudhatu waan namaaf illee faayidaa qaba dalagan ol baatee jaarsa yaadna yakuu deema minaamina shini xiinxii warra yamantan wallaa akkattiin لا kuni ليس ammaas waan dhugaa takka yoo dubbatan firmaa wayii barsiisan هلا ليس تو sanamni dhugaa walitti mun bareedami لا دغاسن دالان دغان بيتو ني دغان بينه دالان نمو غدون جيني لا دا xabiyaana laachuun ati dullatti ati nama guddan mun jiin ijoollee نما غدا بك نما غدا سنمن تقل baramma بسيط متاني على لما batiisii irratti beeka duraa amma mucaa kana jechuun mucaan kun haati jaartisaa biyya galte imaan bireettimi isi tana duraanis fuudhemi isi walumaanuu imaanaa isaanii dhiiftee biraa kutteemre amma tana imaanammoo isi dhiiftee kutte kanaahu shabalee hooroo kana wajjin kaa hidha gittim goote maaliif nanii kutee maa akka nanii nette qa nanii baajawee dhalaa yoo itti samte nama guddaadha uriin ta'e kanattiin dilootti yommuu dhugaadhaa immoo shamarran ta'e meequmatti irrasa yoo dhugaa isinitti himte yookaan akkuma rabbiiti dhalummaan hundinuu yoo dhugaa urishiinisti himuu osoo hin taane hayyiba jechuudha urishiin xiqqeessite jechuudha haga ishiin jiru sanarraa nus tokko irraa gabbuufte itti himte jettee jechuudha nama hunduma ijoolleedha jettee hamte hedduu gammadde jechuudha yoo ammoo urishii dhugaa isinitti himte baraansi guutis hin dhiibdu. mucaan kaatti mi'aayee mere nanii hin dhugaa tokko bar nama sun mi'aa tokko nanii hin jettaani bar yoo si jibbe duba hurriyaa jechuun yoo si jibbe hurriyaan qabdu inni yoo si jibbe hurriyaan qabu hurriyaa ni qaba jechuun osoo haati ilmaanii biyya kuttee biyya jirtu ta ilmaan irraa qabu dhiiseeti duba isii yoo isaan irraa hiikees maa qabu isiin maa jettee beekta ta ilmaan irraa qabdu tana hiike anaa hojii jiraadhu bar wanni arrabsiteefati haqatti himuuta nam feetu dhalaan maaliif dhalaan bakka dhalaa bakka ubrii isiitii fi waan isiin qabdu kanaaf laaltee isiitu hixetti bakka sanarratti ati diinuma siitu ati gartee siif isiin diina bakka maleetu bakka tanan tuqin bakka tana kootoraan jette kootoraan maa isa kootoraan waan nama waan guddoo kootoraan isi kootoraan Kotoraan maali? Afaan maali yeroo kotoraa jechuun waan yookaan boolli guutuu tokko bartee waan guutuu waan meeshaa faatu guuran midhaan faatu guuran jechuudha. Waan akka isin jechuudha kotoraa. Ishiidhaa jedhamu kotoraan billaalee qabaatti maraatti mi'a isaaniifuu biyya namaa jiranii biyya namaa keessatti imaaraan daara baati. Baqattoonni maal godha jiingoo godha isiniifuu baqattoota. Kotoraa ta'uudhaan gadi mee viidiyoo arraba ishiin arfisanii viidiyoo inta shidhaa takkaa daawwadhaa. Waan kotoraan ta'u balballaashoo maal ta'eeti balballaashoo ta'eeti yoo. Wayyaa qaalitti dhiifamaa armaan tanaas hin gorsachuudha akka nama obboleessa kee tokkotti dhaamsa tokko si qaama. Maal yoo ta'e obboleetti kiyyaa ati ol baatee nama hin arrabsin.
Bilaakitti namallee hin arrabsiisin. Kabajaa keetiin jiraadhu. Akhiraa carraa qabdu salaa jirbi haadhu. Malee ati yoo miidiyaa gubbaatti ol baate waan barumsa qabdurraa nama barsiisi yoo haa baradhu. Barumsa waan qabdaa baradhu. Ol baatee nama hin arrabsin jechuudha. Atillee bal'ashoo ishiinis dhalaadha. Maal biyyootee haasaa wal jalaa qabdanii fuutanii arraba guddiftanii wanni hin goynaa. Karaan itti fudhadhu waliin hedduu jira. Miidiyaa gubbaatti nu hin beekna jechuudha. Kallattiidha waliin arrabsinaa miidiyaa gubbaatti. Maali isin biroon yeman cinqii malee hoogolola wanni ija takkaanaati waan nuti barumsa irraa fudhnu waan barumman barumsa irraa fudhatu waan keessan barumsa jedhaa malee gubbaatti ol baatanii nuti gatanii wallaa waan kaan gatti ibsuun garaa godhaatin maali boom jedhe kana takkaanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin gitaarraa illee kana fakkaatti amma qophii biraatti walitti deebinutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.